Umurii ishee lafatti gubuu hin beektu turte. Barumsa isheetiin yuunivarsiitii erga seentee boodas gooftaarraa akka hin fagaanneef tajaajila ishee jalqabdee eeggannoo cimaanis gooftaa duukaa erga imalaa turtee booda ajjeefamte. Barattuu Daraartuu Lammeessaa. Ijaarsa waldaa kiristaanaa Fookasii keessattis gahee guddaa baateetti. Dhuga ba'umsa gaggaariis qabdi. Garuu waliigaltee yaadaa qaban irraa kan ka'e namoonni ishee wajjin waliin haasa'aa turan karaa irratti guyyaa saafaa billaatiin dugda ishee keessa waraanee ajjeese. Nama guba. Akkamitti namni sababa muraasaan haala ciggaa'isaan isumayyuu durbaa ajjeesa. Odeeffannoo haaraa arganne isin biraan geenya nu waliin tura. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baay'ooliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa subscribe hin godhanne ta'a yookaan ammoo subscribe godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaaddan subscribe godhadhaa, achis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa. Ergaawwan keenya like godhaa, yaada keessan ammoo comment irratti nuuf qoodaa jechaa share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenya keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Waajjira poolisii aanaa tokkoffaatti itti gaafatamaa kan ta'e Koomaandar Balaachoo Farrade akka ibsanitti yakkichi kan raawwatame magaalaa Asoosaa aanaa tokkoffaa iddoo addaa Salaam Safar jedhamutti yommuu ta'u, guyyichis roobii duwwaa 7 duwwaa 9 2016 ganama keessaa sa'aatii 2:45 irratti shamarree ajjeefamtee fi yakkamticha gidduutti waliigaltee dhabuu yaadaarraa ka'uun haala ciggaa'aa ta'een yakkamtichi miidhamtuu fi tajaajiltuu waldaa kana akka ajjeesaniiru. Yakkamtichi waliigaluu dhabuurraa kan ka'e shamarree barattuu yuunivarsiitii Asoosaa taatee fi tajaajiltuu waldaa kiristaanaa taate kana dugda ishee irraa cuubeedhaan waraanuudhaan yommusuma lubbuun ishee akka darbu godheeras jedhan koomaandarichi. Itti dabaluudhaanis poolisoonnii fi hawaasni naannichaa waliin ta'uudhaan yakkamticha to'annaa jala oolchuun kan ibsame yommuu ta'u, qorannoon erga taasifamee booda waan irra ga'ames hordofee hawaasa kan beeksisus ta'a jechuudhaan ibsaniiru. Dabalataan yakkamtichi sababa hojiitiif Finfinneedhaa ka'uudhaan magaalaa Duukam adda kutuun gara magaalaa Asoosaa imaluun yakkichas mooraa yuunivarsiitii alatti raawwachuun isaas ibsameera. Dhumarratti poolisiin magaalattii yakkicha yuunivarsiiticha keessatti akka waan raawwatameetti miidiyaa hawaasaa irratti kana saamaa jiru dogoggora ta'uu eeruudhaan hiriyoottan shamarree kana haasofsiisuun yakkichi dhimma sanyummaan kan waliin qabannee fi dhimma dhuunfaa irratti waliigaluu dhabuu isaanii akka ta'es akeekeera. Egaa yaada barattuun kun eebbifamuudhaaf yookaan barumsa ishee waggaa 4 itti dadhabdee xumuruudhaaf guyyoota ji'a tokko hin caalle qofatu hafan. Maarree kana gidduutti ergamaan dukkanaa karaa nama foon uffatu billaa fi du'a baatee itti dhaqe. Barattuu fi tajaajiltuu Daraartuu Lammeessaa ofii eenyu turte? Fookasii yuunivarsiitii Asoosaa fi miidiyaalee hawaasaarraa waan arganne kunoo haala kanatti aanuun kanaan dura isiniif qindeessine turre daawwannee walitti haa deebinu. Bu'aa bahii hedduu dabarsiteetti. Guyyaa gammachuu ishees eegaa turte. Kanas arguuf ji'a tokko qofaatu ishee hafee ture. Barattuu yuunivarsiitii Asoosaa waggaa 4ffaa kan taatee fi tajaajiltuu kan turte maqaan ishee Daraartuu Lammeessaa kan jedhamtu guyyaa kaleessaa ajjeefamuun ishee dhaga'ame. Maqaan ishee Daraartuu Lammeessaa kan jedhamtu dhalootaan godina Qeellam Wallaggaa kan taate yuunivarsiitii Asoosaatti waggaa 4ffaa barataa turte. Maarree eebbasheef baatii tokko yookaan ji'i tokko qofaatu hafee ture. Guyyaa kaleessaa ganama ciree nyaatanii mooraa yuunivarsiitii keessaa gara alaatti baate harka namaan waraanamte battaluma lubbuun ishee darbuu ibsaa jiru miidiyaa hawaasaa irratti. Gartuun Fookasii yuunivarsiitii Asoosaa gama isaatiin ibsa akkas jedhu maxxanseera. Mucaan suuraa irratti argitan kun barattuu Daraartuu Lammeessaa jedhamti.
Barattuu Daraartuu Lammeessaa Hundee kan dhalattee bara 1994 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbeetti yoo ta'u, abbaa ishee obbo Lammeessaa Hundee fi haadha ishee aadde Biraaneerraa kan dhalattee seenaa ishee ni addeessa. Daraartuun mucaa amala qabeettii fi namuusaan maatii ishee keessatti guddattedha. Akkuma nama kamiyyuu barnoota isheetti cimtuu turte. Daroon barattuu dipaartimentii ji'oogiraafii waggaa arfaffaa turte. Daroon nama amantii isheetti cimtuu fi mana Waaqayyoo keessatti yeroo ishee fi humna ishee guutummaa ishee laattee tajaajilaa turte. Shamarree cimtuu fi jabduu turte. Kanumarraa ka'uudhaanis bara jalqabaa gara Asoosaa Yuunivarsiitii dhuftee galtee miseensa Asoosaa Focus Ministrii itti dabalamtee garee faarfattootaa arfaffaa yookaan kwaayirii D kan jedhamu keessa tajaajilaa turteetti. Maal kana qofa yeroo ishee laattee mana Waaqayyoo keessaa tajaajilurraa darbitee hinaaffaa mana Waaqayyoo keessaa qabdurraa kan ka'e ijaarsa waldaa Focus Ministriitiif humna ishee guutuun bakka hojii hundatti argamte akka manni Waaqayyoo ijaaramuuf itti gaafatamummaa ishee irra jiru hundaa baachaa turteetti. Garuu gaafa guyyaa 7 Duwwaa 9/2016 kaleessa ganama jechuudha. Mooraa yuunivarsiitichaa keessaa ciree erga fayyadamanii booda hojiidhaaf jettee gara magaalaatti erga baatee booda balaan naqqabe. Nuunis Fookasiin Asoosaa Yuunivarsiitii gadda nutti dhagahame ibsachaa maatii fi hiriyoottan ishee maraaf akkasuma maatii Fookasii hundaaf jajjabina hawwina nagaan boqodhu jechuudhaan Fookasiin Yuunivarsiitii Asoosaa maxxansanii jiru. Gama biraatiin maxxansaa dabalataa karaa Feesbuukii arganne yeroo itti isinii daballu. Barattuu Daraartuu Lammeessaa mooraa Yuunivarsiitii Asoosaa keessaa ba'uun hiriyoota ishee waliin hojiif osoo adeemtuu namni waraanee ajjeese jechuudhaan namni tokko maxxanseera. Daraartuun barattuu waggaa arfaffaa muummee ji'oogiraafii yommuu taatu dhalattuu godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee akka taates maxxanseera. Taateen kun kan mudate guyyaa gaafa 7/9/2016 kaleessa ganama sa'aatii 2:00 irratti hojii hojjettee of gargaaruuf osoo adeemaa jirtu magaalaa keessa jechuudha. Balaan kun ishee mudachuu hiriyoonni ishee himaniiru. Battaluma taateen kun mudateenis hospitaala Asoosaatti geeffamtus lubbuun ishee hafuu hin dandeenyes jedhameera. Namni kun sababa maaliitiif yakka kana akka raawwate hamma yoonaatti wanti barame hin jiru. Battala yakka kana raawwateen miliquuf yaalus hawaasa naannoon qabamuun to'annoo seeraa jala oolfamee jiras jedhameera. Reenfi barattuu kanaas guyyaa makaleessaa maatiif ergamee jira. Lubbuun darbuu barattuu kanaaf gadda guddaa nutti dhagahame ibsaa taatee mudate hordofuun bal'ina isaa kan isiniif gabaasnu ni ta'a. Maatii fi hiriyoottan akkasuma firoottan ishee maraaf jajjabina hawwina. Karaa ifaa bara bara jireenyicha isa haaraa isa nuuf ta'e Yesuusin galateeffannaan warrasiin galateeffannaan warrasiin oduu galata keenya oduu ilillee keenya eessoo kee amarsu galati keenya ulfinni keenya ilillee keenya eessoo kee amarsu.
yaa isaa karaa yaa isaa dhugaa ulfina mul'atu nuuf ulfaadhu yaa isaa karaa yaa isaa dhugaa ulfina mul'atu nuuf ulfaadhu Kulkulun du'amoo inni ka'e jiraataadha mirga baasatti ol ba'e isumaani daandiin qajeelota karaasaa hunduu jireenya argata. Kulkulun du'amoo inni ka'e jiraataadha mirga baasatti ol ba'e isumaani daandiin qajeelota karaasaa hunduu jireenya argata. Garaa dhugaase malee nure garaa dhugaase. Karaa dhugaan eenyu Gooftaa Yesuus malee jireenyi hin argamu yoo amanan malee eenyu takka isaatti lubbuu isaa nuuf laata nama badee fayyee karaa isaa galata. Karaa dhugaan eenyu Gooftaa Yesuus malee jireenyi hin argamu yoo amanan malee eenyu takka isaatti lubbuu isaa nuuf laata nama badee fayyee karaa isaa galata. Karaa dhugaan eenyu Gooftaa Yesuus malee jireenyi hin argamu yoo amanan malee eenyu takka isaatti lubbuu isaa nuuf laata nama badee fayyee karaa isaa galata. Ulfaatu 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 ni galata fudhatu. Ulfaatu 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 ni galata fudhatu. Abonnuuf kenname abonnuuf kennameera abonnuuf kenname abonnuuf kennameera abonnuuf kenname abonnuuf kennameera abonnuuf kennameera abonnuuf kennameera abonnuuf kennameera abon mucuma balballi jireenya Yesuusin banameera. Abonnuuf kennameera abon mucuma balballi jireenya Yesuusin banameera. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe like share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.